yeroo hunda Jawaar Mohammadii fi Lammaa Magarsaa yeroo dhaggeeffadhu wantoota hedduu isaan wal fakkeessantu jira. Keessumattuu qabsoo Oromoo irratti. Garuu namoonni baay'een wanta hin hubanne qabu. Lammaa Magarsaa fi Jawaar Mohammad wanti adda isaan baasan haalli isaan siyaasa irratti qaban ifatti adda wanni isaan godhu namoonni baay'een yeroo hedduu hin hubatan. Haasawaa isaanii wal duraa duuban jalqaba waa'ee qabsoo irratti wanta isaan amma dura haasa'an mee dhaggeeffannee walitti haa deebinu. An Oromoodhaaf maaliif akkan qabsaa'u beektu? Isinitti himu uummanni Oromoo gadi ba'ee hiriiraan akkana simatu yookiin caffeenaa afi akka inni na simatu miti. Kan ani qabsaa'u saba kanaaf gammachuu sammuu qabaachuudhaaf dhuunfaa koodhaaf mataa kootiif gammachuu sammuu an Lammaa Magarsaa Waaqoo akka ilma Oromoo tokkootti lafa kanarratti dhaladhee saba kanaaf maalan hojjedhee darbe dhaladheen jiraadheen darbe moo akka ilma namaatti saba ofiif maatii koof maalan hojjedhee darbe jedhee gaafan aanumti deebisee of gaafadhu ofii koof deebii laachuudhaaf sammuu koo. Hayyoota sheekota luboota hunda wanni nan jiru warma hogganootuma siyaasaa qofa irratti dhiifnee kan ta'e taate nullee jarga darkisaa jirra uummatallee gubbisaa jirra jechuudha. Bakka jirtanii uummata sabateessuu irratti uummata jabeessuu irratti uummata kana cimsuu irratti hoggana gorsuu irratti waan barbaadan gargaarsa godhuu irratti hirmaachuu danda'uu qaba. Nan affeerre asitti nan yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu. Waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachisa taate hin dhufin hin hojjetiniyyuu. Waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliif qabsoon tun kan uummata hundaati. Namaan of madaaluun qabu. Eenyummaa keenyaan yoo of bar sanaaf jedhee tan qabsaa'aadhaan malee mindaa argannu faayidaa argannu nama nu duuba goree nu faarsuun yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo keessa mee qabsoo ilaala. Maali ammasiin faayidaan isin argattan? Birriin kudhan namni hirameefii jira kaleessa waan qabsaa'eef birrii 100 miti. Hin jiru. Hin jiru faayidaan qabsoo keessaa argamu maali? Gammachuu sammuuti. Gammachuu sammuuti. Ofitti amanamummaa kee gammachuu ati sammuu kee irraa argattu malee waan namni sii kennu ekstiraa jiraachuu hin danda'a. Namni ulfina sii kennu si kabajuun si faarsuun ekstiraa. Ofii keenyaaf mataa keenyaaf sammuu keenyaaf jennee hojjechuu saba kanaaf hojjenna oota. Uummanni keenya qabsoo isaatiin waadaa qaba. Waadaan isaa sirna cunqursaa kamuu ofirraa buqqaasu uummata biraa wajjin nagayaan jiraachuudha. Wanni sadeen Oromoo qabu kareeffamu maasoo sun dhugaan Oromoo ta Oromoo qofaati miti. Ta uummata hundanu keessa jiruuf ollaa keenya jiruuti. Kanaaf qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru kana yoo dandeessan gargaara. Yoo dadhabdan hin sodaatina hin rifatina naannoo sanis sirna kana gubbifne naannoo sanis sirna nuufis isiniifis ta'u jaaruu ni dandeenyaa jee uummanni Oromoo qabatamaan isin agarsiisaa jira. Bifa saniin akka laamnu